nuti warra carra qabeessa, warra saba guddaadhaa dhalanne, warra saba guddaa biyya jaarirraa dhalanneedha. Haa ta'u hanga geenyu hanga guddummaa keenya, hanga Oromoon ga'u, hanga baay'ina isaa, hanga bal'ina isaa jaarraa hedduuf aadaa, seenaa, afaan isaaf aartiin Oromoo akka badu, akka seenaan isaa dabu jaarraa hedduuf uummata guddaa kana guddaa xiqqeessanii bulchuuf wanti hin godhamin hin jiru. Seenaa Oromoo kan duudha isaa, safuun isaa akka cabu, safeeffannaan isaa akka badu, halkanii guyyaa irratti hojjetamaa akka dhufe waan qabatamaadhaan dhaloonni irra jiru kun waan itti mani miti. Caba seenaa waggaa hedduu, jaarraa hedduuf nurratti dalagame, aadaa keenya dabsuu, seenaa keenya maqsuu, afaan Oromoo qucarsuu, aartiin Oromoo, aartistiin Oromoo bakka akka hin qabaanne gidiramuu, hidhamuu, ari'amuun nuyi fi waan dabarsaadhaan miidhaa nurra ga'aa ture ta'uusaa kun seenaadhaanis waan qabatamaadhaanis waan argaa as geenyedha. Kanarratti hayyoonni keenya, qeerroo qarreen hundi namni wareegama Oromoo ta'e ittiin kafalan hin jiru. Kaayyoon hundeeffamaa Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo daba caba waggaa 150, daba seenaa waggaa 150 ol seenaa saba guddaa kanaaf saba guddaa xiqqeessuuf hojjetame kana sirreessuu, kan dhokatee dhokfamee awwaalame immoo bakka dhokatee baasuu, isa kana hanga Oromoon ga'u sadarkaa Oromoo dhugaan Oromoo awwaalamee jiru baasanii hanga Oromoon ga'uuf waan Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti godhe, waan inni raawwate, gootummaa isaa dirree qabsoo hundatti ga'ee Oromoon gumaache biyya ijaaruuf, seenaa biyya kanaa utubuu, biyya kana ijaaruu, biyya kana utubee asiin ga'u, dinagdee biyya kanaa guddisuu, biyya Itoophiyaa biyya taasee ijaaruu keessatti ga'ee Oromoon qabuuf isa awwaalame sana qonnee baasnee dhugaa Oromoo himuuf dhaabbanni kun, Inistituutiin kun kan inni hundaa'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana kaayyeeffateetu qorannoon nuyi qorannu qalbii Oromoo waggoota hedduuf irratti hojjetame. Caba sana wal'aanuun qalbii Oromoo sadarkaa ol qabutti qorannoo ammayyaa seenaa isaa dhugaa, aadaa Oromoo isa dhokate, afaan Oromoo guddisuuf aartii isaa tolchuuf kaayyeeffateeti Inistituutiin Qorannoof Qo'annoo Oromoo kan inni hundaa'e. Inni biraan hanga ammaatti seenaa keenya dhoksamaa akka hin barroomnetti kan barreessu hidhamaa, kan waan Oromoo dubbatu gidirsamaa waan tureef har'a garuu hira arganneen dhaloonni itti aanu akka keenya ta'uun qabu raacitii dhugaa waan Oromoon qabu qorattoota dhufanuuf ol kaa'u, dhaloota dhufanuuf, dhaloota itti aanee dhufuuf hor viijuwaaliidhaan deeggarree ragaa guutuu waan himannu hedduu qabna, dhugaa himannu hedduu jira. Isa sana tolchinee ol keenyee dhaloonni iddoo tokko akka argatutti ragaa dhimma seenaa Oromoo, aartii Oromoo, aadaa fi afaan Oromoo walitti qabnee kuusnee dhalootaaf ol keenyee darbuudha. Galmi keenya inni guddaan inni lammata. Inni itti aanu kan nu miidhe instituushinii dhabuudha. Dhaabbata dhimma Oromoo falmee sirnaan ol kaa'u qoratee waan aadaa, waan seenaa, waan aartii afaan isaa kana tolchee ol kaa'u sirnaan dhabuun nu miidheera. Kanaaf dhaabbata Center of Excellence dhimma Oromoo dhalootaaf ceesisu akka ta'uuf yaadameeti Inistituutiin Qorannoof Qo'annoo Oromoo kan inni hundaa'eef. Kana galmaan ga'uuf immoo Inistituutiin Qorannoof Qo'annoo Oromoo kophaa fiigee bakka ga'u hin qabu. Oromoon saba guddaadha, dacheen isaa bal'aadha. Waan dhimmi isaa qorachuuf humna nu gaafata. Kanarraa kaanee dhaabbilee barnoota olaanaa naannoo keenyaa fi ollaa keenyatti argaman waliin qindoomuun yeroo ammaa kana dhiyeenya kana yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa wajjin qorannoo dhimma gadaa qorachuuf waliigaltee mallatteessine dabalatee mata duree 40 irratti dhaabbilee barnoota olaanaa wajjin dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti xiyyeeffannee qorachaa jirra. Qorattoonni Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo mata dureewwan 33 irratti qorannoo geggeessaa jiru. Walumaa galatti yeroo ammaa kana dhimma qalbii saba keenyaa ol kaasu kan yeroon gaafatu mata dureewwan 73 irratti Inistituutiin kun qorannoo mata duree garaagaraa irratti geggeessaati kan jiru. Kun ga'aa jechaan jirru. Ammas hojii dhaabbilee barnoota olaanaa wajjin qabnu jabeessineetti fufnee kanaa ol dhimmi Oromoo dhimmi qoratamuu fi qabu bal'aadha.
Dabni hojjetames guddaadha. Daba kana maqsuuf halkanii guyyaa hojjechuu nu gaafata. Jabaannee dhaabbachuu qaama hojii dhimma Oromoo irratti hojjetu hunda waan seenaa Oromoo tolchu afaan aadaa aartii Oromoo guddisuu qaamolee hojjetan hunda wajjin walitti qindoofnee hojjechuudhaaf yerootti kutannoodhaan hojiitti seennee jirru irra geenyeeti kan jirru. Kana fiixaan baasuuf humna dandeettii qorataa keenyaa cimsuun qorannoon nu qorannu qorannoo saayinsawaa rakkoo uummataa hiikuu danda'u. Qorannoo qoratamee shelfii irra taa'u boriif jedhamee ol kaa'amutu hin taane immiidiyeetilii rakkoo hawaasa keenyaa qorannoo furuu danda'uuf qaawwa roga adda addaatiin jiru sana duuchuu kan danda'u qoranne jennee deemaa waan jirruuf kun immoo beekumsa dandeettii irratti hundaa'a. Kaleessa seenaa Oromoo kan busheesse kara deemaan nu qorate bifa bittinnaa'eenis hojjetamaa ture. Amma garuu bifa qindaa'e bifa saayinsawaa fi beekumsa irratti hundaa'een qorachuun murteessaadha. Kanaaf dandeettii raawwachiisummaa qorattoota keenyaa ogummaa kana irratti qaban gabbisuuf ogeeyyii Inistituutii Qorannoof Qo'annoo Oromoo akkasumas giddugala aadaa Oromootii fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa guyyaa irraa kana mata duree guyyoota lamaaf mata dureewwan garaagaraa irratti hayyoota yuunivarsiitiitiin leenjiin akka kennan murteessinee guyyaa irraa kana leenjii kana eegaluudhaaf qophoofneeti kan jirru. Kaayyoon leenjii kanaa inni guddaan qorannoo rakkoo hiiku qorannoo saayinsawaa sadarkaa Oromoo madaalu akkamitti hojjenna. Hojii manaa guddaatu nurra jira. Kaleessa hojii manaa hedduutu nurra tuulamee jira. Kan dabe sirreessuun hojii manaa keenya taa'ee nu eegedha. Kan biraa kan dhokate baasuunis hojii biraati. Kanaaf isa kana bifa saayinsawaa ta'een qorannee akkaataa qorqalbii uummata keenyaa ol qabuuf amalee uummata keenyaa onnachiisee jijjiirama amma biyya keenya keessatti gama haaromsa aadaatiin hojii hojjetamaa jiru milkeessuuf leenjiin guyyaa irraa hidhannoo guddaa nu ta'a jenneeti abdanna. Kana malees rakkoon guddaan biyya kanaa seenessa waloo dhabuudha. Seenessa qeenxeetti rarra'uun kan tokko awwaalanii kan hin jirre immoo maqaatti tolchanii arboomsanii guddaa gadi qabanii xiqqaa ol qabanii uummata guddaa kana gadadaa turuun ni yaadatama. Kanaaf seenessa waloo dhugaa keenya ol kaasu. Seenessa waloo yeroo jennu dhugaa keenya dhabnee miti. Dhugaa keenya himannee kan biraas qabannee akkamitti seenessa waloo biyya kana utubee ceessu ijaarra kan jedhu irrattis hojii hojjetamaa jiruuf leenjiin guyyaa irraa jalqabee kennamu humna guddaa nu ta'a jenneeti kan abdannu. Kaayyoo guddaan leenjii kanaa qorannoo keenya saayinsawaa gochuu waan yeroon barbaadu uummata kanaaf akkamitti gumaachina akkamittiin qorannoo ragaa walitti qabachuun hojii saayinsawaa ta'e hojjennee darbina kan jedhu irratti xiyyeeffate hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa leenjii nuu kennuudhaaf gidduu keenyatti argamaniiti kan jirani. Egaan leenjiin keenya leenjii milkii akka nuu ta'u hawwaa ulfaadhaa baga nagaan nuu dhuftanii jechuun barbaada irra deebi'e.